يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن. نما تأي قوتو تأي جراتشو الآفي نمني واني نيتي مدالة متجرى نمم تتوكو نما ميزان نساء mentally physically spiritually سبورتي ماين namni spiritually yookaan immoo iimaaninsaa qalbiinsaa aara galfii qabdu gaafa gaddee eenyutti fiiga garabbisaatti gara rabbiitti fiiga malee gara araadaatti hin fiigu si galera firru ila Allah jami'an ya rabbi akkas gara kiyatti dheessaayidha akkas gochaa fi jecha ibaadaan hin qabne sun tafakkura hatta tafakkurri illee nagaa sammuu barbaada akkas sila ispoortii jechuun aanaa eenyummaadha siin hin jenne of dhaba ofuman qabatu namni ispoortiin hojjenna mee namni ispoortiitti hin jiranne maal fa'aa dhabuu danda'a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن. بكمسي أجمان كبيني سمو كبيني كأما كبيني قلبي هندي وانت قاري رجل هندي كبيني مؤمنات بك أرجتت كي يجري فرجو كبير الرسول صلى الله عليه وسلم هرأ إدو بكمسي هرأ أرجتشون دين بوركاسي كينيا akkasumas nama beekumsa baay'ee nu qoruu danda'u waliin jirra hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerree jirra nu waliin ta'a tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kam jirta alhamdulillah bagana kan dhufte bagana kan nu eddan har'aga asitti affeerree na kabajjii dhufu keetiif illee asumaan galatoomi sin jedha meerru sadaawwatu keenya wal baruu waan qabnuuf ani tawfiq sin jedha jira kaafeetti guutiif daawwatu keenyaaf maqaan koo Tawfiq Muhammadin jedhama. Maqaa isaa ogummaa isaa kan ispoortii yoo fudhanne immoo akka ispoortii maarshaal aartii keessumattuu warra teekwaandootti namni daanii afurii ol ta'e maaster jedhamee waamama. So maaster Tawfiq Muhammadin jedhama jechuudha. Maashaallah aleek. Ayyee har'a asitti si affeeruu keenyaaf an ogummaa itti aansee si gaafachuuf ture maqaadhaan wal qabateedha seeratti. baga dursitee nu himte galatoomi ragaa ani lafarratti dhuunfaatti waan yeroo baay'ee wal agarruuf ilaalcha kee beekumsa kee akkaatii daawwattoota keenyaaf qoodduu barbaadeeti mi ogummaa keetiin itti seennee gara hawaasaaf hubannoo qooduutti deemna ispoortiin maayini ispoortiin anaa fi sportiin anuma eenyummaadha identity dha akkamitti sun ta'a yoo jette jireenyi ilma namaa sochii qaamaatiin ala guutuu ta'uu hin danda'u hirrataadha gonkumayyuu ergi immoo ispoortiin kun dhabamuun jireenya ilma namaa hirrisaa taasise ispoortii jechuun namumaa jechuudha waan namni ittiin guutamu waan ta'eef waan namni ittiin guutamu namummaan ittiin guutamu eenyummaadha jechuudha ispoortiin anaaf hayyee akka waliigalaatti immoo hubannoon isaatii fi akkaataan namni hubannoo isaaf qabuu fi akkaataan hawaasni isaaf waliin hariiroo qabu haqa isaa guutee jira itti adda haqa baay'ee gadi bu'aadha haga isaan guunne sababni inni akkas ta'ee fi garii ilma namaatu of hin beeku gariin ilma namaa hin dhalate hin guddate ardii bal'aa kana rabbitti kenninaan calliseetuma achirra socho'a malee an eenyunni jedhee kan of gaafatee taa'ee of xiinxalee jedhu hin jiru an eenyunni eessaan dhufe karamittan deema karaan itti deemu kanaaf immoo maaltu na barbaachisaa jedhee ituu taa'ee of gaafate ilmi namaa baay'een ilma namaa jechuudha maajoritiin ilma namaa ituu of gaafate wantoota egeree isaatiif isa barbaachisanu lafa kaa'ata wantoota egeree isaatiif isa barbaachisanu ala lafa kaa'atu sana bira gahuudhaaf immoo fayyaalessa ta'uu qabu akka qabu ofitti hima fayyaalessa ta'uudhaaf immoo sochii qaamaa taasisuun dirqama akka ta'e hubata gaafa sana sochii qaamaatiin hariiroon inni qabu gaafii ta'a jechuudha kanaaf ilmi namaa
baay'een ilma namaa ofuman beekuufiyyi hariiroon inni hubannoon inni ispoortiidhaaf qabu gadi bu'aa ta'e. Hayyee ispoortii jechuun jireenya erga ta'e ispoortii jechuun eenyummaa erga ta'e irratti jiraachuun dirqamoota keessaa. Akkas. Mee namni ispoortiitti hin jiraanne maal fa'aa dhabuu danda'a? Fakkeenya si kaasuu barbaada. Poointiin wanti namni dhabu ispoortiidhaan baay'ee waan ta'uu danda'uuf fakkeenyaaf namoonni kufan baay'een sababa disipiliinii kufanii, sababa komitmentii kufanii, sababa naamusaa kufanii. Hariiroon rakkoo naamusaa waliin ispoortiin qabu. Hariiroon rakkoo disipiliinii, rakkoo komitmentii, rakkoo waliigalaatti akhlaaqaa fi jireenya waliin hariiroon inni qabu akkamii? Namni ispoortiin hojjenne wanti inni dhabuu danda'u sila ispoortii jechuun aanaa eenyummaadha siin hin jenne of dhaba. Ofuman qabaatu namni ispoortiin hojjenne. Wantoonni ati amma jettee waan namni sammuunsaa fayyaalessa ta'e, namni ilaalcha gaarii qabu, namni nama ta'e qabaatudha. Maaltu disipiliiniin, maaltu koomitmentiin. Wantoota kana namumatu qabaata. Nama jechuun immoo nafa miti. Nama jechuun nafa miti miti? Nafa miti. Nafa miti. So namni nama ta'e wantoota kana qabaata. Kanaaf namni ispoortiin hojjenne namummaa dhabaa jechuudha. Of dhabaa jechuudha. Of dhabe jechuun immoo namni tokko nama ta'ee guutuu ta'ee jiraachuudhaaf namni waan inni ittiin madaalamutu jira. Namumti tokko nama. Miizaan isaa. Meentaalii, fiizikaalii, spirichuwaalii. Amma namni baay'een ispoortii ala jedhamu, sochii qaamaa ala jedhamu qaamaan fiizikaaliidhaan qofa wal qabsiisuu danda'a. Inni ilaalcha dogoggoraati. Hubannoo dogoggoraati. Akkamitti yoo jette waa sadii jenneerra namni eenyummaan namaa. Gara sammuu, qaama, ruuhii. Yookiin imaana amantii. Fakkeenyaaf namni amantiinsaa cimaa ta'uudhaaf, ruuhiinsaa aara galfii argachuudhaaf hariiroon inni rabbii qabu jabaa ta'uu qabu. Hariiroon inni rabbiin qabu immoo kan inni jabaa ta'uu danda'u anillee nama kana diffaayin godhuu miti kan inni jabaa ta'uu danda'u yoo ibaadaa irra jiraateedha. Sii galeera miti? Ibaadaa gochuudhaaf immoo namni tokko intini ta'uu qaba, ajilitii gaarii qabaachuu qaba, qalxafaa muunaan ta'uu qaba. Ibaadaa irra jiraachuudhaaf yoo kaka'umsa qabaatee ibaadaa godheeyyii hariiroon inni rabbiin qabu gaarii ta'a. Yoo immoo hariiroon inni rabbiin qabu gaarii ta'edha miti kan inni ruuhiinsaa aara galfatu. As biratti waan tokko si yaada bolu. Achumatti si deebisa. Ibaadaan hedduun isii gocha barbaaddi. Dalayda. Gariin ammoo jecha barbaaddi. Gariin gochaa fi jecha walitti barbaaddi. Gariin gochallee hin barbaaddu. Takka ibaadaan takka. Ta gochallee hin barbaanne. Ta jechallee hin barbaannetu jira. Haasaa kee ammaa kana keessatti maaltu natti dhufe beektaa? Gochaa fi jecha ibaadaan hin qabne sun tafakkura. Hattaa tafakkurri illee nagaa sammuu barbaada. Akkas. Simarraa wayita dhageeffadhu. Akkas. Reflekshinii akkasii natti dhufe. So yoo ibaadaa irratti jabaa ta'eyyii hariiroon inni rabbiin qabu cimaa ta'a. Yoo hariiroon inni rabbiin qabu cimaa ta'eyyii keessoon isaa nagaa qabaatee ruuhiin isaa aara galfii qabaatee ruuhiin isaa nyaata isii barbaachisu argataa jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba? Qaamni isaa jabaa ta'uu qabaa jechuudha. Kara sammuutti immoo dhufna sammuun beekumsa barbaada. Nyaanni sammuu beekumsa. Nyaanni sammuu waa dubbisuudha, waa barachuudha. Sammuun immoo waa baruudhaaf, waa dubbisuudhaaf, waa xiinxaluudhaaf nagaa ta'uu qaba. Boqonnaa qabaachuu qaba. Aara galfii qabaachuu qaba. Fayyaalessa ta'uu qaba. Sammuun kun immoo fayyaalessa abadan ta'uu hin danda'u. Yoo qaamni keenya ispoortii hojjete malee. Akkamitti yoo jette qaamni keenya ala ispoortii hojjete jabaa ta'u hormooniiwwan gammachuu nu kennantu jiru. Ila tokkoffaa ilma namaa kan stressii keessa galchu hormoonii korteezolii jedhamudha. Namni ispoortii hin hojjenne hanqina isaati immoo baay'ina isaa. Namni ispoortii hin hojjenne fakkeenyaaf ilma dhiiraa yoo fudhanne hormooniin testosteroonii isaa
gadi bu'aadha. Sababa garaa garaatiin. Hormooniin testosteroonii gadi bu'uudhaaf ispoortii hojjechuu dhabuun qofti sababa dhibbaan dhibba isa qofa jechuu waan hin dandeenyeef garuu gadi fageenyaan ispoortiidha kan ispoortii hojjechuu dhabuudha. Qaamni keenya jabaa ta'uu dhabuudha. Kan testosteroonii keenya gadi buusa. Testosterooniin keenya ala gadi bu'u korteezooliin immoo buusti godha. Korteezooliin gaafa bareechee ol ka'u istirasii keessa galleerra jechuudha. Istirasii keessa galteetta taanaan immoo akkamitti waa qaraata, akkamitti waa dubbista, akkamitti waa barattaati. Asirratti addunyaa kanarratti baay'ee namoota miliyoona 200 miliyoona 80 haga miliyoona 330tu istirasiidhaan cinqamaa jiru. Sa'aatii kana jechuudha. Istirasiin ol ka'aa jechuudha. Istirasiin sababa namni baay'een waa hedduun sammuun isaa cinqamaadha. Sii galee gaafa ispoortii hojjennu waan istirasii keessa si galche sana waan cinqii keessa si galche sana hundayyuu sanarraa bilisa taata jechuu miti baay'ee. At least garuu ispoortii hojjetta. Hormoonichi san diikiriisa godhaa jechuudha. Goota hormoonii gammachuuti immoo jira hormoonii indoorfiinii jedhamu. Gaafa ispoortii hojjettu hormooniin sun hin madda. Hormooniin sun siif madda. Ispoortii hojjette dafkite hormooniin indoorfiiniin kee madde dhattee gaafa bishaan qabbanaa jala nafa kee keessa galtee dhiqattee baatu sammuun kee nagaa argata. Gaafa sammuun kee nagaa argatu sana waan istirasii keessa si galche sana hadhuma furmaatatti kennitallee ituu hin taane yoo bicati teessee maaliin gochuu qabaa jettee mari'atta. Furmaata isaa yaaduu jalqabda. Furmaata isaa yaadda. Yoommoo indoorfiiniin sun hin jirre korteezooliin buusti godha. Testosterooniin gadi bu'e atuu waa zaqamaa keetu jira akkamitti waa barattaati. Akkamitti du'aa gochuu nu barsan buna gaa xiyyeeffannoo barbaada miti konsantireet gochuu barbaada. Yaadni walitti sii qabamuu. Yaadni walitti sii qabamuu. Yaadni walitti sii qabamuudhaaf immoo sammuun kee nagaa ta'uu qaba. Kanaaf ispoortiin namummaadha. Namni ispoortiin hojjenne ofuma dhabannan jedhe kana. Sii galee walitti sii qabuudhaaf namni ispoortiin hojjenne akka inni wal dhabu nama jechuun waa sadii meentaalii, fiizikaalii, ispirichuwaalii. Wantoonni sadan kun immoo akka jarri ispoortiidhaan wal qabatan si ibseen jira. Yoo wantoonni sadan kun hin jirre namni hin jiru akka ispoortii jechuun namummaadhuma anuma jechuudha. As biratti yeroo baay'ee amma hariiroo dhuunfaan ispoortii waliin qabu kaasnee indimmoo parsantii 100 garguddaa ispoortii irratti akka hirkatu meentaalillee spiritualillee ispoortii irratti akka hirkatu akka miilli isaa ispoortii akka ta'e akka ispoortiidhaan deemuu danda'u wayii kaasnee jirra. Hawaasa keessatti yoo fakkeenyaaf namni karaa garaagaraatiin hawaasa waliin jiraata. Fakkeenyaaf hoggansaan jiraachuu danda'a. Bultiidhaan jiraachuu danda'a. Abbaa ta'ee jiraachuu danda'a. Abbaa warraa ta'ee jiraachuu danda'a. Kanneen keessummeessuu keessatti yoo akkamitti ilaalla? Amma reef ijoo dubbii fidde. Namni tokko hawaasaan nagaa ta'uudhaaf ofiin nagaa ta'uu qaba jalqaba. Anammatu mana kooti ofiin nagaa ta'e gammadaa ta'e hin baane. Siin nagaa ta'e akka kana seeqataan naasaa? Naasa'u. Abadan ta'uu hin danda'u. Of dhoksees hin danda'u. Sun amma ta'e akka keessoo kootti tuman keessatti waa wayii aaruu tuman gubadhu tuman jinaa'u sitti gammadaa ta'e mul'achuudhaaf carraaquu hin danda'a. Garuu deemee haasaa keessan harkaa ba'uu danda'a sun. Sun immoo si mufachiisuu danda'a. Si mufachiisee jechuun hariiroodhaan si wajjin hin qabu badee jechuudha. Badee jira jechuudha. Of course. Inni jalqabaa kana. So ofiin yoo nagaa hin taane namni jalqaba ofiin nagaa ta'uu qaba. Yoo bultii qabaate bultii isaatiin gaa'ela isaatiin mana keessatti nageenya qabaate gammachuu buusee gammadaa ta'uu qaba. Yoo gammachuu buusee gammadaa ta'ee mana keessaa gadi bahedha. Kan inni hawaasaan ammoo walitti dhufeenyi isaa hariiroon isaa gaarii ta'uu danda'u. Gammachuu of qofaan argatu gammachuu buusuu danda'a jechuudha ispoortiidhaan. Akkasi. Akkamitti? Ila ani ispoortiin dalagaa ispoortii alan dalagu hormooniin koo baalaansii ta'a. Hormooniin bakka hormooniin qaama bakka jirutti baalaansii ta'a. Hormooniin kun immoo ala baalaansii ta'u hormooniiwwan qaama koo keessa jiran ala baalaansii ta'anu an nagaan qaba jechuudha. Nagaa alan qabaadhu mana koo keessatti gaa'ila koo keessatti nageenyaan qaba jechuudha. Asirratti gaa'ila kan nageenya dhabsiisu ispoortii hojjechuu dhabuu qofa jechuu kooti miti.
isa ogummaa kootii wal qabatuun kaasaana malee sababni garaa garaa jiran. Of course. Al tokko tokko ituma walitti boohuu al tokko tokko ituma wal jaallatu adda ba'uunis hin jiraata sababa garaa garaatiin. Sana jechuun miti. Isa irratti dubbataa jirru kanarraan kaasaa jira jechuudha. So namni tokko ammamee hin fakkeessina malee ituu kaan riisarchii wayii goone nama meeqatu gaa'ela isaatti gammadaadha. Isa bakkeetti ebeluu koo abbaa manaa koo isa malee jiraachuu hin danda'u haadha manaa koo akkasi isa jedhanu miti. Isa muraa eeggatanu miti laama. Sii galee isa diraamaa hojjetanu miti. Haqiiqaadhumatti nama meeqatu gammadaa ta'e isiin isatti gammadaa ta'e inni immoo isitti gammadaa ta'e nama meeqatu jiraataa jira jenneetu gaafanne nama meeqa gammadaadha. Yaachisaadha miti. Kun maaliif ta'e immoo yoo jenne laal namni teestesterooniin isaa yoo gadi bu'e akkuma sila jenne teestesteroonii gadi buusuudhaaf wantoonni garaa garaa jiru. Inni jalqaba sababni biroo jiru. Sababoonni kunis bara ispoortiidhumaan wal qabatu. Akkamitti naan jedhe? Tokkoffaa nyaata madaalawaa nyaachuu dhiisuun teestesteroonii nama gadi buusa. Namni ispoortii hojjetu immoo haga danda'een nyaata madaalawaa nyaachuudhaaf cinqama. Teestesteroonii isaa eeggate jechuudha. Lammaffaa immoo hirriba dhabuu. Amma yeroo ammaa kan ilmi namaa addunyaan itti rakkataa jirtu sababa meeshaalee teeknooloojii kanaan wal qabatee hirriba dhabuudha. Istiresiin sila nu jennes hirriba dhabuudhaan wal qabata. Amma fakkeenyaaf namni baay'een haga sa'aatii 7 sa'aatii 8tti bilbila isaa koompitara isaa wajjin hin jira. Sii galee meeshaaleen teeknooloojii ammayyaawaan kuni isa fagoo hin dhiyeessanii isa dhiyoo immoo gargar baasanii adda fageessan. Sii galeera? Dhiheenya fakkaata garuu fageenya ta'eera. Fageenya jira. An hamma galee bilbila koo hamma sa'aatii 7 bilbila koo irra jira yoon ta'e namoota biyya alaa jiran fagoo jiran kaluu jiru. Fagoo jiran haadha manaa kootiitiin waan mari'achuu qabu mari'adhu waan ta'uu qabu hin ta'u. Isa fagootti kaluu ta'e isa kaluu irraa fagaatte. Akkasi. Keessoo sitti waa wayii uumaa deema. Eenyuun haasa'aara jettarii si sodaattee si kabajdee calluma jechuu dandeessi malee sa'aatii kana eenyu mana haasa'aa jira jettee yaaduu dandeessi. Sii galeera? Kanaaf hirriba raftu. Yoo hirriba rafne immoo teestesteroonii kee tokkoffaa kan miidhu hirriba gahaa dhabuudha. Teestesterooniin kee immoo hin jiru taanaan koorteezooliin kee buusti godha ol ka'a. Indoorfiiniin hin jiru inni gammachuu sii kenna. Sana jechuun walqunnamtii saalaa kee irratti rakkina fidaa jechuudha. Sii galee? Walqunnamtii saalaa kee irratti immoo rakkinni dhufeera taanaan gammachuun mana kee keessa hin jiru jechuudha. Ganama gaafa baatu haati manaa keetii kan silaa gammaddee kolfaa nagaan naa olii milkaa'e galii kan siin jechuu qabdu jinaahaa yookaan arraba wayii si duukaa buuftee sammuu kee naannessitee si gadhiifti. Ati isa siin jettee aaraa oolta malee akkamitti hawaasaan nageenya gaarii qabaattaa? Sii galee? Nama ollaan ooltee beeka akkatti bulee abbaa beekaa jedhani. Sii galee miti? Ollaan yoomuu ooltee dhuma. Akkatti bulte immoo situ beeka. Akkatti bulte immoo kan sirreeffachuu danda'u si. Dhiira taatee argamuun dirqama jechuudha. Sii galee? Dhiira dhiiruma bakka. Dhiira isa maqaa isa surree uffatee deemutu hin ta'in dhiiruma dhiira ta'uu qabda jechuudha. Rijaala ta'uu qabda jechuudha. Rijaala ta'uu qabda. Sii galeera? Amma namoonni baay'een asirratti tooppikii keenya ta'uu baatus kuni gaa'ela tokko olii 3-4 fuuchuu afaaniin nasa. Isa tokko garuu waan irraa eegamu namni sirriitti baate jiraam. Hammatu gaane qorannoo goone innooti rafaan jiru. Sii galee? Innooti nyaata madaalawaa nyaataa hin jiru. Hirriba kana immoo rafuudhaaf wantan silee irraanfadhee galgala namni tokkotu ispoortii hojjete hin dadhabamu hin dadhabu. Dadhabnaan hin rafamu hin rafu. Rafnaan immoo teestesterooniin kun immoo sa'aatiin inni maddu sa'aatii hirriba gadi fageenyaan rafnu keessa. Madde moo maddine? Teestesterooniin kun immoo maddinaan hariiroon inni haadha manaa isaatii wajjin qabu sirraa'ee moo hin sirroofne? Akkasi. Beekumsa baay'ee argadheeraan. Sii galee? Kanaaf namni ispoortii yoo hin hojjenne ofiin nagaan ta'u yoo ofiin nagaan taane gaa'elli isaa nagaan ta'u
yoo gaa'elli isaa immoo nagaan taane hawaasaan nageenya yoomuu qabaachuu hin danda'u. Manaa baha waan ta'eef manaa baha nama keessa taa'ee hiriyoota wajjiniin wayitana shaaxaan jabaan jiru inni isuma ganama haati manaa jetteen yaadataa aaraa oola jechuudha. Muudii gwaaddanyoota isaa hiriyoota sanaa sanas balleessa. Tiksuu hin danda'u. Lamuu irraa fagaatu jechuudha jedhanii. Inni immoo cinqii isaa nutti naquu dhufeera jedhu. Kanaaf nagaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Waan ajaa'ibaa kaasnis irree yaa masdiriin keenya qabxiilee biroolee danuu waan qabuuf qabxiilee itti aanutti taruun dirqaman irratti ta'a. Mee qabxii tokko ka amma kaasuu barbaadu boodetti deebi'a. Akka islaamaatti kun akka dhuunfaatti akka nama musliimaa tokkotti islaamummaan ispoortii karaa kamiin nurraa barbaada? Islaamummaan ispoortii malee hin jiru ammas. Waa hunda geessitee ogummaa keetti galchitee akkanaan hin jenne. Akkas akkanaan hin jenne malee. Islaamummaan ispoortii malee hin jiru. Ispoortiin immoo islaamummaa keessa jira. Namni tokko ispoortii kan inni argachuu danda'u islaamummaa keessatti. Akkamitti yoo naan jette mee waggoota 1440 wayi duubatti deebine seenaa sahaabotaa ilaallume. Seenaa nabiyyi keenya isa ilaallu sallallahu alaihi wasallam. Nuti gaa tarii ammaanii akkasitti fiizikaaliin koo jechuun nama amantaa bareechee mul'isu ta'uu dhiisuu nan danda'a dadhabaadhas. Garuu Muhammad danda'ameen achuma yaadda jalatti hidhachuu yaadda fakkeenyummaas jaruma godhachuu yaadda. Kana jechuun nan barbaadee fi waa'ee amantaa ala keessaa galchinee haasofnu rifeensa isaa jala muratee ka'e waa'ee amantaa haasaa jechuu danda'a namni. Sii galeera? Sirriitti. Dadhabaa ta'usi islaamummaan qalbiis qaamas hin barbaada miti. Qaamaanis islaamummaa waan zaata bakka qaama islaamaa ofirraa mul'isuun ammaaf sana hin dandeenye rabbi akkana dandeessisu hawwii kooti. Garuu immoo sana hin taane jechuun fakkeenyummaa jara sanaa fakkeenyummaa sahaabotaan fudhadhu jechuu miti. Ijoon dubbii kooti. So mee gaafa sahaabonni masjida ijaaruudhaaf dhagaa tokko baadhatanu isaan dhagaa meeqa baadhatan? Dhagaa 2 baadhatan. 3 baadhatan. Fiit ta'aniif ga'umsa qabaataniif inumaa garaa beelaasitti gaafa lol khandaq akkas dhagaa guddaa ka sahaabaan hundi ituu sahaabonni dadhabaa ta'anii ituu islaamummaan keenya amantii keenya dadhabina irratti nama kakaasa ta'e ituu cimina irratti nama jajjabeessu ta'e rabbiin hikmaa baay'ee qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee immoo islaamummaan aniifati hamma ifa isaa keessa jirru hin jiraatu ta'a bar. Tabba Uhud maaltu ba'a? Fiit ta'aniifi bar. Amma saayinsiin dhufee ispoortiin akkas jedhama bocatti tolche malee maqaatti tolche malee hamma fakkeenyaaf ispoortii keessatti gosa functional movement jedhamutu jira. Ispoortii sochii gochaa. Isa jireenyuma keessatti isuma jireenya keessa suma guyyaa jireenya keessatti hojjannu ispoortii godhee saayinsii godhee amma fakkeenyaaf ani functional movementiidhaan certify ta'eera nama fakkeenyaaf. Sigalee American Council of Exercise kan jedhamutu jira koorsii onlaayiniiti sanarraa functional movementiidhaan certify ta'eera. Functional movementiin kun namoota gaafa jarri mana jiimii dhufanu yookaan immoo gaafa jarri mana ispoortii keetii si bira hojjechuu leenji'uu dhufanu ispoortii jarri hin beekne ispoortii jarri maqaa isaa dhagaanii arganii hin beeknellee hojjechiistee cinqurraa isuma jarri guyyaatti socho'anu sana ispoortii godhii kenniifiidha. Sana jechuun isuma sahaabonni dhagaa baatanii masgiida ijaaraa turan jechuudha bara. Boolii wayitu jira amma kiroosfiitii keessatti kwaasii wayi kwaasii kiiloodhaan jiru wayi kiiloo tokkorraa kaasee kwaasii sana kaastee ol darbuun jira. Sana jechuun dhagaa kaastee olitti kennuudha sagaaraa ijaaraa jiru. Fakkeenya yoo fudhan sii galee haayikingiitu jira. Ispoortii asii fachi deemanii tabba bahanii waan akkasii tabba Uhudiitiin fudhadhu sana. So namoonni sun nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam jabaa fiit ta'aniif cimaa ta'aniif islaamummaan dhufee as ga'e. Maali Madiinaadha Makkaadha haga Madiinaa deemuun kiiloomeetirii meeqa? 450 naannoo san ta'a. Imagine
kiiloomeetira sana inni kaan fardaan inni kaan gaalaan inni kaan lukumaan duukaa deema miti ituu fiit hin taane ituu jabaa hin taane hin deemu ituu immoo makkaadhaa kaanii madiinaatti hin baqanne jarri achi jaroon warri hin amanin sun jara fixan immoo hin fixne ituu jarri immoo dhumanii sa'aatii sana hadhaan ifat islaamummaa keessan jiraanna baqataniif madiinatti galani madiinatti galaniif immoo humna jaraa jabeeffatanii deebi'an makkaa bilisa baasan sana jechuun qaamni jira jabaa waan ta'eef jira waan ta'eef sii galee islaamummaan hin jiru yoo ispoortiin hin jiran ispoortiin immoo islaamummaa keessa jira siin jechuu barbaadeetan. Amma wanti islaamummaa keessatti namoonni irraa fakkeenya fudhannuu fi ittillee amanu sadarkaa arkaan imaana keessa illee seenu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إرجمت السات أمانون نمون إسانتي إرجموت ربي تو إساني أمانو كنين برسنتين قدان إساني نموتهم نكمل فكين يعرف نيمو سافرن إن خير من استأجرت القوي الأمين شمرن لمان قافنا يموسان بشان أباسي في أجانا نقول أن باني الرابني في جري أبا إساني برد بأني نم أجائب أرجني إننا ما كنا نوف كأجري جبان نما ثقترتو نما جبا كوبا إسان كنا نو أباسو دندي وانم نقول أن هندندين لما فا نما أمانما كان يدراتي بروم سكمي جت كنا كسافر تجور باري namni jabaan amanamaadhas fakkeenyaaf namni obsuu danda'u nama humna qabu mana humna hin qabne nama humna qabu maaliif jennaan gochuun danda'a namni aarisaa ta'uu danda'u nama humna qabu rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni humna qabu maal jedhanii hadiisa san jechaa yaarachuu dadhabee nama humnaan wal aansuudhaan nama kuffisee miti jedhan nama jechuun nama aarisaa of to'ate aarisaa injifate maaliif humni sirriin kuffisuu caala aarisan kan qabuu danda'u amanamaa ta'uu danda'u namni akkas gaafa jabaa ta'u dhugumatti illee nabiyyoonni hedduun hundi isaanii jabaadha nabiyyoonni hundi isaanii fakkeenyaaf nabi Yusuf fudhachuu dandeettaa nabi Ibraahiim fudhachuu dandeettaa nabi Ibraahiim Ismaa'il waliin kaabaa ijaare humna qabannaan lafa fagoo biyya biraa irraa ka'anii Masrii fa'aa irraa ka'anii yoo xiqqaate kiiloomeetira 1,000 oli kiiloomeetira 1,000 ol ta'a Masrii irraa Makka jechuun achi dhufanii bakka namni hin jirre qubsiisee achitti kaabaa mana rabbii ijaaree deeme. Nabiyyoonni biroo hundi isaanii humna gargaraa qaban nabi Nuh hin fudhadhu doonii addunyaan har'a hafte tun sababa isii hafte baattu kophaa isaa najjaara ta'ee anaati ta'ee kophaa dalagee jechuudha. Kana jechuun kiyya gaabbinnaan nabiyyoonni illee humna qaban ummanni gurguddaan rabbiin quraana keessatti faarse hundi isaanii humna qaban nabi Daawud hin fudhadhu kana haddaadan sibiilatum rabbiin sibiila laaffisee humna qaba jechuudha. Akka humna qabu quraanuma keessa irra hedduun nabiyyoota amaanaa rabbiin wanni itti kenneef humna waliin itti kenne amaanaa baatuu kan danda'u amanamaa akka ta'uu danda'u nama humna qabu. Islaamni tokko immoo maal baatee jira amaanaa baatee jira amaanaa islaamummaa baatee islaamni dhuunfaan isaa amaanaa rabbiin itti kenne bahachuuf humna qabaachuu qaba loojikii jedhus keessaa barachuu barbaadeeti. Quraana keessatti suuraa Baqaraa keessaa وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا جنة هنددا طالوتين هوغنا ورانا اسني غدي اسني شوميجرا جدي نبيين ساني متى همنان دد بني إسرائيل دينان وزاده بسطة في العلم والجسم جبنا في هم نفاتي في بيكم سكستي دبلي في جرا إسا هوغنان جد ربين نديجان يجلس قرماتو يتين أكمرت هوغنات إجرا موات إجرا وقتل داوود جالوت سنجفنا نتشين دمتي جدا نبي داوود تتريروسن نبي داوود هوغنا ورانا يروسني أجيسية مالتو ودان هم نكباتو دان ولي قالت تنمون ربين أمانة تكن أكثر إنساني الرباين إنساني هم نكبان ججبود من أمانة باتشونا ما كنتي يا رجال ججبسوا شيء كان رتان دبلتي قبات
haala baay'ee ajaa'ibaa ta'een ibsite kanarratti waan dabaluu hin qabu. Garuu waa'ee saabaan kaasaa turteef anamma ciminni saabota baay'ee na dhiba ana dhugaatti dhiirota jarri dhugaadhumatti dhiirri hin jiru amma baay'isawee yoo jara ilaalu akkasii wallaahi subhaanallah. dhiirummaan waa tokko qofa irratti dandeettii qabaachuu waan hin taaneef amma sila dhiirummaa isaa gaa'ila ofii bareechanii tolfachuu haasofne nu inni isa guddaa ta'uu danda'a. Akkamitti biyya jechuun gaa'ila gaarii irraa oomishamti. Biyyuma jechuun mana gaarii keessaa baati. Yoo gaa'illi namaa jiruun namaa gaarii ta'ee ijoolleen fayyaalessii sammuu qabdu kan kunuunsa maatii argatte achi keessaa guddattu ta'edha. Ogummaa hundaan kan isiin dhattee biyya utubdu. Kan biyya bulchuu namni siyaasaa amma danda'ameen maatii gaarii dhumatu oomisha. Waa qabaachuu dhiisuu danda'a maatiin sun. Garuu ilaalcha gaariitti. Karuma ogummaadhaan. Kanaaf waa'ee gaa'ilaa gaafne. Malee dhiirummaan sana qofaa miti. Jarri sahabotaa kun dhugumatti dhiirannan siin jedhee laali. Baay'een jaraa niitii tokko ol qabu. Gammachuudhaan jiraachisu. Hin lolu gootota hin injifatu. Mujaahida ta'anii. Look achi ka'anii immoo hojii jaraa jireenyaaf jara barbaachisu immoo hojjetu. Amma jara ga'uu qabu. Dureeyyii fa'aa ta'u kan akka Abdurrahmaan Ibn Awf kan akka Usmaan fa'aatu jira. Si galeera? Achi ka'anii immoo abbaadhas ijoollee jaraati. Achi ka'anii immoo jarri immoo bakka jaraa irratti immoo itti gaafatamummaa wayii qabu. Sana sirnaan baatu. Ituu hamma addunyaan dhiirota akka kanaa dhiirota bakka irratti ramadan bakka jara barbaadu hunda irratti amaanaa ati sila jette sirriitti baatanii dhiira ta'an ituu qabaatte tarii sila rakkoon hamma addunyaan irra jirtu kaniin aniifati kun irratti cinqamaa jirru hin jiraatu ta'a. Rabbi waan godheef beeka malee. Sana keessa galuuf lachuu jiraachuu waan qabuuf malee sahabonni dhiira kan akka Hamzaa fudhadhume leenca rabbiiti miti goota miti onneen isaa qofti ituu goota ta'e ituu qaama jabaa sana hin qabaanne leenca hin jedhama. Leenci onnee qofaaf leenca ta'e. Qureeshi gurguddaan mootitiin Qureeshaaf guutuun gaafa inni islaamu. Dho'isaadha inni islaamni fayyisoo. Dhufee an islaamee jira. Leenca. Sii galee. Namni tokko Muhammad nyaatu qo'e. Akkasi. Sii galeera. Maaliif ta'uu danda'a? Kuni wasiila isaaniiti moo inni? Abeera isaati. Wasiiluma. Wasiila isaaniiti. Wasiila ta'ee inni dhufee islaamummaa fudhatee bira dhaabbachuun. Ilma wasiila isaati jechuudha. Utubee isaan dhiiga isaati namni itti bu'uun jaallatu isaanitti tumse isaan tumsee jechuun immoo islaamummaa tumsee jechuudha. Sii galeera isaantu islaamummaa namatti dabarsaa jiru waan ta'eef ifa addunyaa nama keessa jirtu kan sii galee kan akka Hamzaa sun immoo kan inni islaamummaa kana ittiin tumse qaama jabaa qabaateef Kaalidiin fudhadhu sii galee osoo nama tuffatamaa ta'ee akkamitti yaaduus hin dandeessu hin danda'u. Ituu immoo rabbi immoo hikmaa godhee rabbi gaa waan godheef waa hunda isatu beeka sanatti galuu miti amma. Inni immoo dhufee qaawwa sana hin cufne silaadhaa aniifate maqaan keenya Gabra Maariyaam yookiin Kabbadee ta'a islaamummaan hin jiru jechuudha biyya keenya keessa yookiin Joorji yookiin Wiiliyaam ta'a jechuudha. Sii galee itti fayyadameera dhiira rabbiin bakka isaatti iddoo isaatti. Qaawwa wayii ittiin duuchee ittiin cufee itti fayyadamu. Kan akka Umartu jira miti. Kan akka Kaalidtu jira. Dhiirotatu jira. Dhiirotni kun yeroo sana jiraataniif rabbi filatee sila galumsa keenyatti sitti men ture. Waa gaarii bakka gaarii
yeroo gaariitti keessa itti fayyadame jara sana jabaa ta'aniif jabeessee kalqee sii galee amma namni ituu of kunuunsee amma namoonni suni waa'ee nyaataatti immoo dhufna nyaanniniif ispoortii wal qabata waan ta'eef biyyoonni arabaa teessumni lafa jaraa akka keenyaati miti jabaataadha. Namoonni sun sana keessa hin deemuu gaara bu'uu hin bu'uu barahaadha jabaadha qaamni jaraa jabaateera. Haalli namni kophee itti uffate yaabbiitti argatu xiqqaadha akka ammaa. Nyaanni jarri nyaatan immoo qaamni jaraa hojjetaa miti nyaata orgaanik ta'e nyaatu. Sii galee? Deemee nyaatuu danda'u. Kan jarri nyaatan nyaata orgaanik ta'edha. Sun jabeenya jaraatiif bu'uuraa jechuudha. Nama ammaa fudhadhu. Dur umuriidhuma keenyatti taa'ee nyaadhuun eebba miti. Namni baay'ee si jaallatu warra akka hoofaan yoo qabaatte taa'ee nyaadhu ilmoo koo siin jedhu. Taa'ee nyaadhuun amma abaarsa. Faallaa akkamittiin aan jedhe. Taa'ee taanaan du'ee kaa namni. Waamaraan du'a akka. Du'ee kaa akkamitti hamleensaa du'ee kaa taa'ee taanaan garmalee furdata. Garmalee furdannaan ibaadaa irratti aktiif hin ta'u. Ibaadaan qabu taanaan spiritualiin sila nu jenne hin jiru. Imaaniin qabu immoo taanaan walakkaan namummaa isaa cabe. Cabe namummaan isaa hin jiru islaamummaan isaa immoo hin jiru taanaan namichi kun hin jiru jechuudha. Du'aadhuma deemaa. Kanaaf taa'ee nyaachuchi hafee akkuma horii ta'e jechuudha. Horii ta'e taa'ee nyaadhuun kun abaarsa ta'eera jechuudha. Kanaaf amma kan ta'uu qabu maanni mee amma namoota baay'ee laale hirriba irraan ka'a. Konkolaataa keessa galee hojii dhaqa. Baay'een nama biiroo ta'a. Biiroon kun baay'een nama ol hin ka'u. Wombariin isaa innaanna'a. Laaqana nyaata. Ammoo makiinaadhaan gala. Mana gala. Gamoo isaa liiftiidhaan bu'a. Gamoo isaa liiftiidhaan bu'a. Qaamni isaa bakka itti socho'uu hin qabu. Namichi kun gaafa dhaqee umuriin isaa yoo rabbise jiraachise 40 gaafa silaa bareechee ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu danda'u. Sukkaara qaba. Sukkaara qaban. Achi ka'ee isa biyya fayyadu dhiisee waa'ee sukkaara isaa tiriit gochuu keessa galaa jechuudha. Stresiin isaa jijjiirameera. Stresiin isaa jijjiirame. Dhimma islaamaa yaaduu dhiiseera jechuudha. Dhimma islaamaa maalii yaada? Ofiyyuu yaaduu dhiisee malee namichi kun. Asii galee dhimma islaamaa amma inni sukkaara isaa dabalee dhiisee isa gaafata mana yaalaatti deddeebi'a malee dhimma islaamaa akkamitti yaada? Fayyummaan isaa hin eegamin hin jiru jechuudha. Namoonni sun egaa jara sahabotaatti sii deebisa. Inni jarri jabaa ta'aniif qaamni jaraa waan hojjetuuf jechuudha. Socho'aniif jechuudha. Sii galee akkasi. Hayyee wanti kaasuu barbaadu tokko immoo jira. Sila osoo poodkaastiitti seeniin dura dursinee waan poodkaastiif gahu tokko haasofnee turre. Qabxiin as keessatti yeroo sana kaasne namni hamileedhaan jiraata. Amma immoo ispoortiidhaan jiraata jedhaa jirra. Ispoortiidhaan jiraata. Dura immoo sooraabbitti seenuu hamileedhaan jiraata. Waan wal qabatuuf. Waan wal qabatuuf. Hamileef ispoortii maaliin wal sii qabsiisa? Dorgommii faayitii fudhanna. Faayitii kan riingii keessaa jechuudha. Ispoortiin maarshaal aartii hundinuu ga'anii baagiraawundiin koo ispoortii maarshaal aartiitti. Baay'ee ispoortii maarshaal aartii leenjisuu qofa karaa waggaa 12 olii leenjiseera. Leenjisuu qofa. Isaanitti leenjee immoo yoo fudhatte bara 2000 irraa kaasiiti waggaa 18 miti. Toofiiq amma fuuldura kee jiru kana waggaa 18 duubatti deebi'ee ilaali. Daa'ima jechuudha. Keessumaan jiraadha ispoortiin. Jireenya makee ta'e jechuudha. Daa'ima irraa qabdee akka har'aatti keessatti. Jimmatti kanan hojjedhe. Ispoortiiwwan maarshaal aartii hundi isaaniitu dorgommii qabu. Dorgommii faayitii. Sun hundi immoo yoo walitti qabame kan akka amma jarri Habiib Hamzaa faan dorgomaa jiran MMA UFC waan akkasii ta'a. Boksii. So ispoortii kana keessatti namni ala dorgomuudhaaf riingii keessa galu dhahuu qofaan galu. Dandamatuudhaaf gala. Dhahamuudhaaf gala. Paanchiin jabaan isaa dhufee asirra dhaheeni isa ati 2-3 taatee itti mul'attuyyi
yookaan immoo kufeeyyuu isa abbaan murtee hin lakkaa'ama baay'isoo hin lakkaa'ama lakkaa'amee gaafa kufte lakkaa'amee haga 10 yoo hin kaane namichi sun immoo ta'a jechuudha inni kuffise. As keessatti wanta si kaasuu barbaade namichi kun isa kufee jiru isa dhiigni irra lolaa jiru isa ati afur taateetti mul'ataa jirtu ardiin itti gaggaragalaa jiru isa abbaan murtee immoo tokko lama jedhee lakkaa'aa jiru jedhee ka'a. Maaltu isa kaase? Hamleetti isa kaase? Mo'atamuun qabuusu isa kaase? Mo'atamuun anaaf hin ta'u. Hamma humna koo dhumaatti namichi ulee kana paanchii kana funyaan irra nadha'e hamma inni yookaan ajjeesennaan hin baha malee kabajaanis waan wal qabatuuf hamma hafuurri koo na keessa jirtutti harkan kennu kun hamleedha. Sana riingii keessaa faayitii keessaa fuudhee jireenya eedileetti fidi. Ilmi namaa hin barataa hin kufa yookaan waggaa baay'ee baratee firii sana arguu dhaba. Hojii argachuu dhiisuu danda'a. Siigalee inni hamlee qabu yoo makka argatu hin beeku. Inni hamlee qabu isuma hin arganne sana ammoo liqeeffatee maastarsii barata. Ebeluu koo kana naa kaffale jedhee matsaafa kitaaba wayii bitata. Ammoo numa barata. Hojiin qabu bari hin beelaaram. Hamlee bor abdii. Inni hamlee hin qabne immoo waggaa kana hunda baradhee maaliin fide jedha. Do'e. Dhaqeessuu sitti gala. Nama waan agadu laali. Bar tokkoon buufata. Hamlee qabaata. Bar tokko immoo hin kasaara. Ituu hamlee bara dhufummoo kana caalaan argadha jedhu hin qabaanne gaafuma kasaaru sana daldala keessaa baha. Kasaarilee hin dhiisne. Nama siyaasaa fudhadhu. Namni siyaasaa hamma fakkeenyaa fi akka siyaasa biyya keenyaatti waggaa 5 filannoon godhama. Namoonni nu daa'ima ta'anii waggaa 20 hadhaa beeknu kan amma eewwanaa filannoo dorgomu garuu kan immoo hin jiru. Jira miti? Namoonni kun itoo hamlee hin qabaanne gaafuma waggaa 20 hadhaa mo'ataman siyaasa keessaa bahanii deemu. Hamleetu hamma hadhaa jara geessisee jechuudha. Marsaa 4 kan nuti dhaqqabne kan hin qaqqabanu ture. Hin baane. Itoo hamlee hin qabaanne gaafa sana bahu ture. Akkasuma akkasuma. Hi'i. Haga umuriin isaanii dhumutti. Umuriin koo du'ullee yaada isaaf gaariidha jedhee fudhatu. Yaada an gaariidha jedhee qabadhe kana ummata biraan gahu malee hin du'u jedhee jedha. Roommaa sagaleensaa. Keessatti dulloomee dhufee dorgoma kun hamleedha. Tiraampiin fudhadhu. Waggaa 4 bulche jalqaba. Hin kufne? Kufe. Umuriin isaa deemeera namichi kun. 70 waggaa 4 eegee deebi'ee dhufe. Maaltu isa deebise? Maaltu isa deebise? Hamileedha. Hamileedha. Akkasi. Sii galee? Hamilee dhabuun jidduudhaan akka suusii nama kuffisuu kaasnee turre. Ispoortiin hamilee ta'a jettee turtee? Suusii irraa hoo akkamitti nama tiksuu danda'a? Namni ispoortii hojjetu of kabaja. Jalqabame suusiin nama hin kuffisaa kan akkamiin mirkaneessina? Nuu miti kan kana mirkaneessu. Addunyaan mirkaneessee lafa jira. Sii galee? Amma namoonni baay'een namoonni araada fayyadamanu addunyaa irratti sila waa tokko sii kaaseen ture namoota miliyoona 280 haga miliyoona 300 oliitu stress ta'ee jira siin jedheera. Stressiin kun immoo inni guddaan sababa adda addaatiin namni stressii keessa galuu danda'a. Gaafa stressii keessa galuu hirriba dhaba. Hirriba dhabuun sun immoo stressii sanatti dabalaa deema. Miti? Yoo namni sana hambisuudhaaf akka danda'ame qaama isaa sochoosee hojii hojjetee of dadhabsiisee jedhee hin rafa jechuudha. Araadni immoo namoonni gaafa stressii keessa galan rakkoo jaraa irraanfachuuf jecha dhugu namoonni baay'een ala sitti manu. Chiggareen lamarsaatti si dhiyeessuufidha.
osoo jimaan jiraatiin yookiin ammoo osoo dhugaatiin jiraatiin maaliin ta'a? isaaf jira jedhu. Dhugaatii kan baay'ee na ajaa'ibu. Rabbiin waa eeguu namni dhugaatiin ala lama dhugama. Namni sila araada dhugaatiidhaan addiktiif ta'e gaafa gammadu sin dhuga. Gaafa aaru sinuma dhuga. Akkas. Garuu maqaa aariitiin dhuga yeroo baay'ee. Dhokatees kan dhugu jira. Ifa baasees immoo kan dhugu jira. በጣም የሚደብር ነገር ነው ሲገለራ kana akkamitti ogummaa keetiin ispoortiidhaan wal qabsiistaa yoo jette namni sila galumsa keenya keessatti waa sadiitu nama godha mentaalii fiizikaalii spirituaalii namni spirituaalii yookaan immoo imaaniinsaa qalbiinsaa aara galfii qabdu gaafa gaddee eenyutti fiiga? Gara Rabbiisaatti. Gara Rabbiitti fiiga malee gara araadaatti hin fiigu. Sii galeera? Firru ilallahi jami'an jedha Rabbiyyuu. Akkas. Gara keetti dhiyeessaa jedha. Akkas. Gadda hundaaf kan furmaata ta'uu danda'u Rabbi malee araadaa miti jechuudha. Nabiyyoonni hundi isaanii Rabbitti dhiyeessan. Akkas. Wayita dhiyeessan ammoo akka kennaa du'aayii qofan kadhatan yaa Rabbi akka naa godhi hin jedhan. Of madaalu, of xiinxalu. Rabbitti haasayan. Yaa Rabbi, ani akkana ta'e, rakkoon akkanaa natti galte. Haasayaa du'aayii miti yeroo baay'ee. Rabbi anni massanii addur wa anta arhamur raahimiin jedha. Kun immoo Rabbi laa tadharnii fardan jedha kun. Yaa Rabbi, akkana kophaan an dhiisin kaa yaa Allah jedha. Maaltu keessaa yaada kee keessaa maal na yaadachiisee? Rabbitti dhiyeessuun dhugaa rakkoo waliin haasa'uudha Rabbitti. Akkasi. Kadhatuu bichaa miti munaajaata jedhama. Maqoo Rabbiin bahu Rabbi waliin haasa'u kun Rabbitti dhiyeessuudha. Boqonnaa sii kenna namni istiraashii keessatti illee qorannoon yuunivarsiitii Harvard keessa godhame tokko yeroo darbe dubbisee ture. Namni yoo rakkoo isaa haasee istiraashiirraa fayyaa ta'a. Yaa Rabbi akka naa godhirra naa kenniirra akkana ta'ee barra waan akkanaa ta'e. Diyaariidhuma kan namni barreeffatu sanaaf. Isa sana. Sii galee? Isa diyaarii isa waraqaa irratti barreessitu Rabbiin haasa'idha. Rabbiin haasa'idha. Maal jettaa? Akkana kana walitti itti haasa'ettaa jechuudha. Sagalee baastee fa'aasoo yeroo Rabbitti ko'aa baatee. Akkas. Kana jechuun istiraasii wantoota oolchuu keessaa Rabbitti haasa'uudha. Rabbitti dhiyeessuudha malee. Akkas. Fuula guurtee nama dhiyeessitee singirii qabattee taa'u miti. Akkasii miti. Rabbitti deebi'uudhaaf immoo jalqaba durumaanuu istiraasii sanaan dura rakkoo sanaan dura nama hariiroo gaarii Rabbii wajjin qabutu Rabbitti deebi'a gaafa rakkina. Akkas. Hariiroo gaarii sana immoo Rabbii wajjin qabaachuudhaafoo ibaadaa irratti aktiivii collee ta'uu barbaada. Ibaadaa irratti collee ta'uudhaafoo qaama fayyaalessa barbaada. Qaama nagaa. Sii galeera? Qaama collee qabaachuufoo socho'uu barbaada jechuudha. Okay. Hanga asitti waan haasofne keessatti wantoota babbareedaa kaasnee turre atillee wanni hin kaasii yoo jiraateen dabaltaa andammoo waan tokko kaasuu barbaada. Okay. Kiyyarratti nammoo situ na gargaara. Rabbiin Quraana keessatti akkanidha. Rasuulillee akkana jedhan lachuu siif hima. Rabbi subhaanahu wa ta'ala akkanidha. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وانت أنسين رابر بارو ربين قبايا وان دندتني قبايا كافراف. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وان دندتن هندان قباها فردو قبيسون لنجسون وفي لنجي وفي دربنا مال جرم فايتي دنگرگرا كنين وفي لنجي سودان قبايا جدا ربي أكا مال توف أكا لولتاني في متي أكا سوداتم تاني في دا إنو ما مال جدا هيكا كالتيو سيكين نسورتي ترهبون جون أكا شرور كيس تاني في دا دين بدأت هاي شرور كاو ati sodaachisteeti miti humna kee ilaalee shororkaa'u namni tokko si sodaatee si dhiisuu fi gara nyaatteeni mararteeni si dhiisuun tokko miti si gabroonfatee ati gabra ta'uu kee
tidadhabaa kee ta'uu kee kafalaa jiraachuu kee mirkaneeffatee homaa miti kun jedhee si dhiisuu fi tuqee jennaan na idda eegalee jedhee si dhiisuun tokko miti. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi bimasirati shahrayn mu'jiza rasuulitti dhufan keessaa tokko kan deemsa fageenya baatii lamaatiin sodaadhaan tumsameedhaan diinni fagoo taa'ee sodaata rasuula alayhi salaatu wasallam fageenya baatii lamaatiin asii Awurooppaatti jechuudha asii baha ardii tanaatti jechuudha ardiirraa arditti رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أنتم سمع رسول تكو كان أمس المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن جبته جعله إرى ربي مرتس جعله تماما مال مؤمن الله فارد لما ثاني معين مؤمن متأوي ثاني كان رتي مال سيكاس ورباري هم نجوفي جبن نجون فكان يفهم تكو humni isaa humni maaliin madaalama humni namaa fakkeenyaaf akka kiiloon namaa 70-80 yoo ta'e nama jiddu galeessi yoo ta'e humni inni qabu likkiin hagam hammam akka ta'u waluu caaluu danda'a kiiloon isaa walqixa ta'e garuu humni kee laafaallee ta'e rabbi maal jedhe qophaa'ee humna dabaladhu jechuudha akka diinni sodaatu humna kee irratti humni dabalamuu hin danda'ama maal hin danda'u leenjiidhaan dabalama asirratti maal sin jechuu jameeti rabbiin ajaja godhe humna qabaatu rasuulillee maal jedhe rabbiin biratti jaalatamuu yoo barbaadde humna qabaadhu jechuudha mu'mina humna qabutu caala jechuun mu'mintoota bar osoo humni kun waan ammaaraaci namni opshinii keessatti hin qabne ta'e silaasatu caala jedhanii mu'mina kan hamileen dha'aniyyuu humna kanatu wanta ida'atamuu hin danda'amu ta'e kanuma kanam akkas asirratti yoo irra dabaltu ila yaada jabaa kaaste dhaabbata tokko biyya tokko fudhannu biyya nama siyaasaa qofatu hooggana no namni siyaasaa hooggana siyaasa kana eeguudhaaf immoo maal barbaachisa waraana barbaachisa waraanni immoo haasaadhaan biyya eega leenjiidhaanii fi humnaan leenjiidhaaf humnaan biyya eega fakkeenya kanuma biyya tokko keessatti namni hundi ituu doktara ta'e biyya doktarootaati jedhee diinni biyya sana weeraruun dhiisa yookaan immoo doktoroonni sun ummanni hundi ijoolleen hundi barattee doktara taate marfeedhaan yookaan gilukoosiidhaan ba'anii diina deebisan namni hundi immoo baratee immoo maandisa ta'e injinara ta'e lola deebisuu hin danda'a inumaayyuu diina horatuu danda'a biyyattiin kun nurratti dagaagaa jirti nurratti guddataa jirti nu caalaa jirti siyaasa naannoo kanaa harka galfataa jirti kanaaf nummoo humna waraanaa qabnu hin dhaqne doorsisne duubatti hambisuu qabna kan jedhanu jiru kan biyyoota akka Misrii ammaa jechuudha kanaaf fakkeenyuma biyya keenya yoo ilaalle biyya ijaaruu cinaatti waraana ijaaruu irrattis baay'ee cinqamaara mootummaan wal faana deema waan ta'eef qawwa kana cufuudhaaf iddoo kana maaliin dhaga'e ammam dhugaa akka ta'e hin barre waraanni biyya keenya 500 caaleera natti fakkaata ergasii Misrii Afrikaa irratti waraana baay'ee qabaachuudhaan ammam tokko qorannochi dhugaa ta'e hin beeku barbaachisaa gatii ta'eef ituu sun barbaachisaa hin taane ogeeyyoonni biyya kana keessaa mootummaas ta'e warri gorsaa mootummaa barumsuma qofa irratti xiyyeeffadhu jedhu ture silaa mootummaadhaan
bakka waraana kana gorsan ture. Nagaduma qofa gibira sassaabuu qofa irratti xiyyeeffadhu jedhu ture sila. Humnis barbaachisaa ta'eef. As biratti dippiloomaasii waan jedhamu tokko sitti himu. Dippiloomaasii keessatti wanti baratamaa yeroo baay'ee hariiroo biyyootii keessatti advaanteejii fi sodaadha. Dippiloomaasii wanti kaa'imuuf. Advaanteejiin biyyi takka soorsii isiin qabdu fayyadamuuf biyya takkatti michuu ta'uu qabdi. Walitti michoomuu qabdi. Inni kennitaa fi irraa fudhatta. Yookiin irraa bittaa yookiin itti gurgurta yookiin waraana kennitee fi warqee fudhatta. Akka Dubaay amma yookiin immoo biyyoota biroollee akkasuma. Yookiin soorsii biraa fudhattee yookiin waan tokko kennitee waan tokko fudhatta. Albuuda fudhattee oomisha wayii galchitaaf. Wanta wayii kennitee garuu kuni gara advaanteejiitiin. Gaafa biyyi takka humna qabaattellee biyyi takka qabeenya qabdu humna qabeenyi qofa waan isiin gahiniif hariiroo biyyoota waliin qabdu waraana fudhattee qabeenya kenniti. Albuuda kenniti. Dippiloomaasii keessatti wanti baramaan tokko immoo biyyoonni walitti hin bu'iin hin jirtu addunyaa kanarra. Muraasa biyya 190 wayii kana keessaa faayidaan walitti buusa. Biyyoonni walitti bu'iinsa keessaatiif jecha walitti bu'iinsa alaallee dhufa. Walitti bu'iinsa biyyoota lamaa gidduutti yeroo baay'ee maaltu argama? Negoosheeshinii argama jechuudha. Negoosheeshinii maaliif argama? Kennanii fudhachuudhaaf. Waan sodaan jiruuf. Waan sodaan jiruuf. Tu sodaan hin jiraanne humnumaan kenni jedhee butee fudhata waan barbaada. Waan sodaan jiraatini haasawaan hin jiru. Negoosheeshiniin araarame namni maaliif araarama? Fakkeenyaaf hangafni tokko quxisuurraa waan tokko fudhatee mataa keessa gadhee sodaachisee kun kiyyeedhee dhuunfatuu hin danda'a. Akkas. Garuu quxisuun sun yoo humna qabaatee waliin haasa'anii walii galan waliin araaraman. Akkas. Gaafa sodaan hin jirre araarri hin jiru. Maaltu jira? Wanti san sirraa fudhateetuma dhuunfatu bichaatu jira jechuudha. Akkas. Kanaaf sodaan illee murteessaadha. Sodaatamuun illee murteessaadha. Akka keessattuu hawaasa Islaamaatti namni sodaatamuu qaba yaada jedhu qaba. Akkuma Rabbiin Quraana keessa jedhe. Amma mee warra Palestine kana fudhadhu. Baay'ee na ajaa'iban. Xiqqoodha. Bara addunyaan baay'ee jara sodaatti jara kabajjisi. Sodaatamnaani. Humna qabaniif. Lafa jala waashaa jarree akka sana qotan sana humna tun qabaanne ituu qaama fayyaalessa hin qabaanne hin qotu. Abadan. Bakka meeshaan teeknooloojii hin jirretti. Qotanii illee warra girgiddaa isaa ijaaranii. Keessa ardii biraa ammattii sana xiqqoo ta'anii achi taa'anii addunyaa hundaa waliin citanii waraana 40 ture warra karaan itti cufamee garuu biyya Israa'el jedhamtuuf sodaan jabaan jara. Biyya Ameerikaa jedhamtuufis. Biyya Ameerikaa jedhamtuufis si galee sodaan jabaan garuu xiqqoodha jarri. Si galee ramti? Palestine jechuun warri Gaazaa humnuma dhabuu waa gochuu dadhabuu malee ija hawaasa musliima addunyaa guutuutu jara bira jira. Fakkeenya godhatas, fakkeenya gootummaa, fakkeenya dhiirummaa. Hammattii sana ta'anii ituma dhumanuu dadhabanii negoosheeshinii ati sila jette keessa galanii miti. Dirqamattee. Humna kun. Dirqamaniiti. Asirratti immoo wanti sii dabalu namni yoo humna qabaate diina isaa badii irraa baraaruu danda'a. Wanjala irraa baraaruu danda'a. Dogoggora irraa baraara namni humna qabu. Namni humna qabu ooltee qaba diina isaatiif. Akkamitti yoo naan jette hamma aniifati yoo wajjinii lolle waa wayii irratti ani yoon humna si caalaa qabaadhe yoo taate humna na caalaa yoo qabaatte waan sana humnaan sirraa fudhachuun barbaadamti.
gaafan immoo humnaan sirraa fudhachuu barbaadu ati callistee kennita hammuma dandeessu sana keessa miidhaan uumama. Miidhaa sana booddee ani filannoo lama qaba. Yookaan mana hidhaa yookaan biyya gadhiisanii badu. Amma jaarsi dhufee wantichi sun waan araaraaf ta'u araaraaf mijatu ta'ee nu araarsutti. Gaafan immoo lola sana yaadu ati humna qabaattee kee yoon bareeyo adabadheen ta'a jechuudha. Wanjala irraa feera jechuudhaanis. Na eegdee jechuudha. Siqee ta'a jechuudha. Siqee ta'a. Sararratti eeggadhe. Sigalee humna qabaachuun kee anaa oolmaadha jechuudha. Mucaan kun nan dhiisu yoon jedhee asabee daangaa keetitti. Daangaa koon eeggadhaa nagaadhaan hin ta'a. Akkana. Malee na miidhuu qofaan miti faayidaan kee. Humna qabaatuun kiyya wal eeggachuudhaan. Wal eeggannaan immoo nagaa jira yeroo hunda haasaatti xarapheezaatti fiddawaa. Isa aangoo dhutuun ta'in deebi'at achi reaakshinii ati achi kennituun yaada waan ta'eef eeggadha waan ta'eef wanjalatti hin galu jechuudha. Siigaleera. Islaamummaa irratti haasofte waan ta'eef warroota fakkeenya godhannu sahaabota seenaa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam yoo fudhanne warra liidar ta'antu jiru miti achi keessa sahaabota keessa warra akka Abubakar warra dubbii hiikan warra furmaataa akkasii miti kan akka immoo sila jenne akka Kaalidtu jira akka Umartu jira ituu Umar hin jiraanne yaada Abaabakrii usnurraa jetti malee diinni dhuftee fudhattii teessee dhaggeeffatti dhaggeeffattu yoo yaada isaa sirriitti dhaggeeffachuu didde sanatu seefii baadhatee dhaabbataadhaan akka Aliyyi dirqama sana jettee isa bilchina akkuma bishaan lagaa jiru gaarri cinaadhaan gaarris jiraachuu isaa bartee fi bilchina jara sanaa abeete tole jette kana keessatti gaafa Yahudaa wayii Rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam waa wayii liqeessee ituu yeroon hin ga'in dhufee gaafatee isaan qabee jennaan Umar itti dallanee dha'uudhaaf kaanaan dhiisiin jenne san miti namichi sun isaan tilmaamuu jedheeti waan irraa waa wayii nabiyyi ta'uu isaanii obsa isaanii baruu jedheeti sii galeera gaafa sana Umartuyyii akkamitti jedhe namichi sun rabbiin hikmaa godhaaf booddee isaa natti fakkaata islaamummaa kennuudhaafiif natti fakkaata akkas gochisiise malee namoonni waan akkasii yaadanii deebi'an sababa Umar bira jiruuf baay'een hin jiranu jiru jajjabaan si bira jira taanaan sodaatamta ati ilaalcha gaarii beekumsa gaarii hogganaa gaarii ta'uun kee qofti bu'aan buusu yoo dubbiin jabaate kan dhufee sirratti waan sana sirra darbatu waan sirratti garagalchu wayisi bukkee jiraachuu dirqama tumsaan jiraachuu qaba tumsaan immoo akkanaan miti subii ka'uu barbaada hojjechuu barbaada dafquu barbaada ajja'uu barbaada of to'achuu barbaada disipiliinii koomitimantii ati sila jette barbaada jechuudha. Iddoo kanatti immoo namni suksesii ta'uuf waan hin jaalanne godhuu qaba akka jedhan tokko maayin bishaan qorraa nafa biroo ka'ee dhiqatuu qaba. Asirratti wanti ilma namaa fayyadu hundinuu ulfaataadha. Ilmi namaa wanti inni baruu qabu. Wantumti ilma namaa fayyadu. Fakkeenyaaf disipiliinii ma ta'uuf yegiddi ani shaaworii qorraa halkaniin ka'ee dhiqatuu qabaa? Janarabaadhaan salaatama? Alaaqam isin warri beekumsa diinii qabdan sirreessa. Salaatama? Anillee maal qaba si salaatama? I don't know gaaffii si gaafata. Salaatama. Namni tokko ganama ka'ee masgiida dhaquudhaafi edana galgala sana haadha warraa isaatii wajjin bulee yoo ta'e ganama bisaan qorraa mana isaa keessa booyilariin hin jiru ta'uu danda'a kan bisaan ho'isu. Bisaan kan jiru qorraadha. Dhiqachuun isa dirqama jechuudha. Kanuma bakka. Disipiliinii kanuma si galee. Islaamummaa keessatti seerota milkaa'inaa jedhamee kakaa'ame kanneen hunda waan akka disipiliinii kanneen asirraa argachuu dandeenya jechuu hin dandeenya kana waliin qabsine. Kanumaaf ani kaa ispoortiin islaamummaa keessa jiran nan siin jedhe kanumaaf jalqaba irratti. Si galee addunyaadhuma kanatu
egaa warri tokko warri adiin kun warri waa qoratanu kun islaamummaadhuma kana beekamtii guutuu kennuu hin barbaadanufiyyi riisarchii jaraa geessanii bakka biraatiin wal qabsiisan malee asumaa fuudhan ta'a. Ispoortiin islaamummaa keessa jira. Jalqabumaa riisarchii isaanii asii fuudhanii riisarchii fakkeessanii of duubaan naannessanii fidu fa'a. Fidu. Aniifati garuu hamma ta'e hubannoo keenya cimsuudhaaf kun maal jedha jechuudhaaf jara dhageenya malee deebineetuma seenaa jireenyaa nabiyyii keenya seenaa sahaabotaa kanuma qofa ilaaluun nu gaanu. Ramadaana keessa ispoortiin hin deemaa nama waliin namni kun guyyaa guutuu ibaadaa irratti dabarsuu danda'a ibaadaa soomaa irratti gariin ibaadaa zikrii irratti dabarsaa enerjii barbaadaa ispoortiin namuu enerjii barbaadan fakkaata ispoortiin illee. Ramadaana keessa ispoortiin taraawiidhuma. Ibaadaadhuma ramadaanatu ispoortiidha. Garuu ispoortii isa ramadaana keessaa isa ibaadaa ramadaana kana keessa jiru isa taraawii kan ammoo sirriitti salaatuudhaaf. Ilmi namaa isa kaleessa hojjeteen hadha galma ga'a malee hadhuma ka'ee hadha galma hin ga'u. Waan kaleessaa nyaata nama? Qophii barbaada wanti hundinuu. Yoo kaleessaa qaama jabaa qabaate qaama isaa waa barsiisee jedhayyi hadha masgidatti galee disipiliinii sila jennuun obsee dhaabbatee salaataa jechuudha. Imaama waliin jalqabee xumuruu danda'a. Imaama waliin jalqabee xumuraa jechuudha. Kanaaf ramadaana keessa taraawii dhumti sa'aatii tokko dhaabbatanii sagaduun yaa qaamni keessa socho'aadha miti isuma akka ispoortiitti fudhatta. Sana gochuudhaaf garuu qophiin ni jalqabaa bareedaadha inni ramadaana dura. Ispoortissaan tokko hadha galee dorgommuudhaaf hadha shaakalliin godhu. Isa kanaan dura godheeniyyi har'a mo'ata. Hadha mo'ata. Isa kanaan dura yoo nagaa taanee hojjannee qaama keenya barsiifneyyi waan itti jiraateyyi hadha dhiyeessuu danda'a. Dhiyeessuu danda'a. Tokkoffaan kana. Lammaffaa yeroo baay'ee namni ramadaana keessa appitaayitii rakkatamti. Wayita faxirii kana nyaachuu hin barbaada. Timiruma nyaatee shorba takka dhuunfaa. Nyaachuu hin barbaada garuu. Pilaaniidhaan oolee galgala akka itti nyaadhu jedhee. Gaafa dhufee nyaata bira gahee azaaniin bahee tamirii nyaatee bisaan itti dhugee cufameera garaan. Sana dura ituu ispoortii daqiiqaa 20-30 hojjete. Faxirii dura. Tokkoffaa qaama ijaaruu keessatti maslii maashaa ijaaruu keessatti sirna nyaataa maashaa ijaaruu keessatti ispoortii hojjettee erga kaatee garaagarummaa daqiiqaa 30 haga 40 yoo nyaatteedha kan maashaan kee masliin kee ijaaramu sa'aatii sana qaamni kee baay'ee nyaata barbaada. Sii galee sirriitti ijaarsuma maashaa keessatti maslii keessatti sana gochuudhaaf immoo ati ramadaana keessa namni kamiyyuu haga qabuun mana isaa hin guuttata nyaata babbareedaa jira. Qaama kee ijaaruudhaaf daqiiqaa 30 yookaan immoo akka du'aayii faxiriitiin akka walirra si duraan buune daqiiqaa achi buttee daqiiqaa 30-40 hojjettee akka dhufteen salaattee nyaanni babbareedaan asuma jira miti nyaattee ijaarsa qaama keetii ijaarsa maslii maashaa keetii keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Isa inni ergasii akkas jettee waan sana dubbistee hubannoo qabaattus gochuun sii mijaa'uu dhiisuu danda'a. Maaliifi mana jiimii asitti hojjettaa bakki ati nyaata nyaattu bakka bira ta'uu danda'a. Yookaan manatti nyaattamu yoo ta'e mana nyaanni sun hojjetamee hin baane ta'uu danda'a. Hamma immoo aftarii irratti qophaa'eetuma si eegamiti dura buuteetu daqiiqaa 30 yoo hojjette maashaa gaarii ijaarrachuu dandeessa jechuudha ji'a tokko keessa. Baay'ee galatoomii dhugaa. Baay'ee galatoomii. Akkas. Islaamummaatti nama affeeruuf wantoonni islaamummaan qabu nuyyuu beekuun hangaha jedhee yaada baay'ee beekumsa irra sirraa fudhadheen illee baay'ee galatoomii mee qabxiin osoo hin kaasiin bira darbuu hin qabne kaasuu qabnu dhumarratti yoo jiraate naatu qeetii gara golabbiitti deemna. Qabxii ituu hin kaasinii irraanfanne hammaaf hin jiru kana yaadadhu. Turtii baay'ee gaarii goonirra irra deebiidhaan naaf feeruu keetiif baay'ee galatoome. Ati illee ulfaadhu galatoome. Ulfaadhu. Naa waachuu keetiif. Ulfaadhu. Hayyee. Ulfaadhu. Hayyee daawwattoota keenya turtii har'a gooneen dhugumatti beekumsa gaarii fudhannee jirra. Isin dura ammoo waraabbii kun
iditti ee dhufami anatu isin dura beekumsa kana argate isin dura beekumsa kana fudhadhee jira isinis akka irraa barattan shakkiin tokko hin jiru namoota akkana hedduu isinii dhiyeessinaa yeroo hundaa qophii keenya hordofaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh